bishaaniin inni isin cuubaa kan jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 3:14 namni cuubame gad deebi'ee alaabaa irratti waliin deebi'u namni cuubame waliin deebi'ee afaan koo malee afaan kee malee kana jijjiiramuu qabu biyya bana jechuun hin jiru waaqatti nuume afaan keenyaan tajaajilamna afaan keenyaan waaqayyoo waaqeffanna alaabaan kan siyaasaati alaabaan siyaasaa seera mootummaa keessa kaa'amee jira kana waliin jedhamee kana fakkaata jedhamee biyya waan jaallannu ta'e alaabaa sana fuuldureetti isa seera mootummaatiin kaa'ame kaawwanneetuyyuu biyya keenya maal akka ta'e beeksifanna kana malee immoo kunoo karaa amantaa yoo dhufne mallattoon keenya masqala keenya miti kanumaani egaa waaqayyo uummata keenya uummata biyya keessa jiranus as jiranus jaalalaan nageenyaan ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara 2012 kana kabajnee jara hidhaa keessa jiran gaafannee jara dhukkubsatanii jiranus dhannee gaafannee